Sharafni maallaqaadhaan meeqaan akka jiru yookiin meeqaan akka oole akkaataa karaa salphaa ta'een bilbilum keessaniin osoo nama tokkoon gaafanne biyya barbaaddanoo jiraatan birriin biyya isin jirtanidha takka jechuudha. Sharafa Itoophiyaa irratti meeqaan akka deemaa oolu yookiin ammoo meeqaan akka ergamaa jiru beekuu dandeessan isin barsiisa. Fakkeenyaaf riyaal 500 Suudiidha jechuudha. Itoophiyaa 16,000 fi wayii jechuudha. Akkasuma isin jechuudha. Kan matarraa kanarratti maallaqa biyya jirtaniitti filatan jechuudha. Fakkeenyaaf kan Suudiin filadha jechuudha. Garuu Itoophiyaatti immoo waggaa jijjiiran meeqa akka dhufu haala kanaan karaa salphaa ta'een haala itti beekuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun afaan turaan dhufa. Kana gochuuf aappii tokko fuula keessan irratti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf Google Chrome keessan keessanii galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tura tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa ittanii barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kan jala irra sanii baasirra tura tokko kilikni gootu. Ammallee asirratti gola Oromiyaa kan jiru tura tokko kilikni gootu. Ammallee haala kanaan sitti fidaa sulullee tokko sarchii tura tokko kilikni gootu. Bakka sarchii kanatti qubee saa ka naa barreessan achi booda sarchii fuuldura kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kan sanii suuraa kanatti tura tokko kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbifachuudhaaf sirrii dhuftaa gaddeemtu ulfaan gaddeemsa mormaati. Achi booda dhumarratti qalamatti manaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan turtii daawulood kan sootanii aappii kana bilbila keessatti gabbifatanii. Hayya daawwattoon kiyya aappii gabbifatanii gaara galtanii jechuudha. Kan gubbaarratti akkuma isiniin jee birrii biyya jirtaniiti alaabaa biyya jirtanii filatanii jechuudha. Alaabaa hundi isinii baasa waan ta'eef kan gadirratti immoo Itoophiyaa filatanii jechuudha. Itoophiyaa keessaa barbaadaniiti achi booda birrii 500 barbaadanis birriin tokko fakkeenya biyya isin jirtanidha. Itoophiyaa meeqa akka sharafuu barbaadanis haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Haala kanaan karaa salphaa ta'een biyya kun fakkeenyaaf riyaala takka birri Itoophiyaa birri 32 fi tuqaa 14 yookiin alaalaa 14 jechuudha. Saantiin 14. Haala kanaan karaa salphaa ta'een biyya kun dandeessan osoo nama tokko hin gaafanne. Baay'ee tokko bareedaa kan ta'edha. Hundi keessanuu gabbifadhaa itti fayyadamu.